Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyya baga walitti dachane. Mee egeree biyya keenyaa fi yookiis egeree Oromiyaa fi egeree hawaasa keenyaa viidiyoo kana dhaggeeffadhaa. Hawaasa keenya hawaasa Oromoo, hawaasa afaan koo dhagahu, hawaasa saba bal'aa akkuma gaanfa Afrikaattis ta'e akka addunyaatti beekamtii qabu. Kan aadaadhaaf duudhaa, eenyummaa, afaan waan hundaaniyyuu guutamee jiru hawaasa keenya hawaasa Oromoo. Waggoota dheeraatiif aadaa isaa, eenyummaa isaa, maalummaa isaa, amantii isaa cabsuudhaaf mootummaan irratti hin hojjenne tokko hin jiru. Mootummaan irratti hin hojjenne, mootummaan irratti hin qabsaa'in hin jiru. Hawaasichatu bal'aadha, hawaasichatu hedduudhaafiti yoo nagahee jechuudha. Taatee kaleessaa fi har'a deemaa jiru. Dhimma goleelee Oromiyaa moo gola Oromiyaa jedhan godinaalee fi akkasuma naannolee balleessuu waan jedhamu irratti wanti kun maqaa biraatiin yeroo wayyaanee keessa jalqabee ture. Wanti kun yeroo biraan maqaa biraan bara wayyaanee keessa jalqabee ture fincila qeerroo fi qabsaa'ota akkasuma uummata Oromootiin fashalee jechuudha. Wanti sun maqaa maaster pilaaniitiin dhufee ture. Maaster pilaaniin maqaa bal'ina fi guddina magaalaa jedhuun maqaa maaster pilaanii jedhamuun Oromiyaa dhabamsiisuuf turan. Oromiyaa bakkoota afuritti gargar kutuuf turan. Oromiyaa bakka afuritti kutanii lixa Oromiyaa, baha Oromiyaa, kaabaa fi kibba Oromiyaa jedhanii Oromiyaa gargar kutuuf akkasuma erga Oromiyaa gargar muranii Oromoo wal wallaalchisuudhaa fi walitti diinomsuu wal lolchiisuudhaaf yaadanii turan. Wanti kun kaayyoo yeroo dheeraatiif irratti tumamaa ture. Garuu qabsaa'ota Oromootiin dhaabbatee fashale. Wanti isa fakkaatu ammas dhufee jira. Wanti kana fakkaatu ammas mootummaa ammaa kana keessa dhufee jira. Kanneen akka magaalaa Dirree Dhawaa, magaalaa Finfinnee mootummaa naannoo taasisuudhaaf. Mootummaa naannoo taasisuu. Dirree Dhawaa mootummaa naannoo nuti Oromiyaa jalatti haa deebitu jenna isaanoo mootummaa naannoo taasisuu. Akkana jechuun maal jechuudha? Qonnaan bultoota akkasuma daldaltoota Oromoo kan ikoonomiin isaanii giddu galeessa ta'e buqqisanii kaasanii warra ikoonomiin isaanii haayi ta'e saboota biroo kan afaan biraa dubbatu kan aadaa eenyummaa biraa qabu fidanii Oromiyaa keessa facaasuu duudhaadhaa fi aadaa Oromoof afaan Oromoo dhabamsiisuu irratti kan isaan kaayyeeffatanii jechuudha. Kaayyoonni guddaan tokko kana. Akkuma magaalaa Finfinnee kana keessatti hojjetan. Magaalaa Finfinnee keessaa Oromoon maal qaba? Akkamitti cabe? Waan kana fakkaatuun, karoora kana fakkaatuun, maqaa kana fakkaatuun cabee magaalaa Finfinnee keessaa dhiibame. Qonnaan bultootni naannawa magaalaa Finfinnee jiran har'a eessa jiru? Isuma dur waggaa meeqa gaafachaa turre akka nuti ammas gaafannuuf nu tuttuqaa jiru jechuudha. Yeroon akka jedhu kanatti immoo kan akka waan biyyaaf yaadu, akka waan sabaaf yaadu, akka waan mootummichaaf illee yaadu mootummaa keenyatti quban qabin. Mootummaan keenya waan gaariin hojjechaa jira, waan ajaa'ibaan hojjechaa jira, magaalaa nu guddisaa jira. Magaalaa siifa guddisu rakkoo hin qabu. Waan guddisu waan ajaa'ibaa siifa hojjetu. Garuu wanta amma deemamaa jiru kun taa'ina ilaali. Waan ta'uuf deemu walumaan ilaalla. Waan ta'uuf deemu walumaan ilaalla. Kaartaan Oromiyaa inni sirriin, lafti Oromiyaa inni sirriin kunoo kana kan Walloo ofirraa qabu jechuudha. Oppidiyoon Walloo irraa kuttee gurgurtee jirti. Oppidiyoon bara wayyaanee mallatteessitee kennite. Abbaa isheen kenniteef hin beeknu. Nuun garuu keenya jenna. Kaartaa inni sirriin kana. Inni isaan irraa kutanii boboccolanii lixaan kaabaa kibbaan Oromiyaa akka carqiitti kukkutanii godoleessanii akkanaatti godoloo godhanii lafa kaan kunoosa kana. Walumaa gala maalitti deebisuudhaaf? Afaan tokko, alaabaa tokko, biyya tokko jechuu barbaadaniiti. Afaan tokko, alaabaa tokko, biyya tokko jechuu barbaadaniiti. Alaabichoosa kami? Alaabaa arongaadee magariisa bica waan jedhamu kana. Waan akkasiitiin nutti dhufuuf alaabaa durittiin qabatanii, faajjii durittiin qabatanii abboota keenya arma muranii haayootii keenya harka ciraa turan isa diriirsuu barbaadaniiti. Itoophiyaa waan jedhamu keessatti yeroo sana gaafa naannoleen Oromiyaa badan kun maaltu ta'uuf deema? Maaltu ta'uuf deema? Sabaaf sablammiin hundi Oromiyaatti duulaa jechuudha.
Oromootti duulaa jechuudha. Oromootti galaa jechuudha. Oromiyaatti galaa jechuudha. Galee maal hojjeta? Afaan isaa facaasu, amantii isaa babal'isu, eenyummaa isaa babal'isu. Bakka hundayyuu seenee bakka Oromoon seenetti abbaa biyyummaa fudhachuu akkuma amma fudhatanii jiran. Abbaa biyyummaa fudhachuutu itti aanaa jechuudha. San booddee Oromoon maal ta'a? Oromiyaan maal ta'a? Gizmiis dhabama ta'a jechuudha. Wanti Oromoof Oromiyaa jedhamu ni dhabamaa jechuudha. San booddee afaan Oromoon dubbannu, eenyummaa Oromoon calaqqisiifnu, akkuma kanaan dura shororkeessaa nuun jechaa turan nuti yoo Oromoof hin jenne shororkeessaa taana. Afaan Oromoo dubbanna lakkii afaan koon dubbadda yoo jenne shororkeessaa taana. Keenya irratti hamatamnaa jechuudha. Inni Baahirdaar jirus, inni Maqalee jirus, inni Addagiraatiin jirus Oromiyaa keessatti dhufee gamoo ijaaraa jechuudha. Mana barumsaa ijaarrata. Mana amantaa isaatiif babal'ifata. Ilmaan isaa fideechi keessatti barsiisa. San booddee ilmaan isaa mootummaa ta'u jechuudha. Biyya bulchu sadarkaa amma biyya bulchuutti deemu. Waan hedduutu nutti dhufaa jira. Oromoon isa kana hangam quba qaba laata? Inni bara maaster pilaanii hafe sun inni akka maaster pilaanii sun baay'ee salphaadha jechuudha. Akka salphaatti yoo afuu baates baay'ee salphaa ture. Garuu inni kun wanta ajaa'ibaa wanta gudiitu deemaa jira. Viidiyoo kana sheer godhi, koppiliinki sheer illee godhi. Akka inni nama bira ga'u godhi. Riipoostii godhi. Maaliif? Wanti nuti haasofnu asirraa yoo nama bira ga'e qofa, yoo namni dhaga'e qofa. Jechi kooku yoo dogoggora qabaate dogoggora jira jedhee abbaan barbaade viidiyoo waraabuu danda'a. Abbaan barbaade narratti laa bakka kanatti dhaabbadhu bakka kanatti dogoggorteettaa jedhee natti dubbachuu danda'a, viidiyoo narratti waraabuu danda'a. Yoo barbaade illee kallattiidhaan laayif dhufee haasa'uu danda'a. Wanta amma dhufaa jiru kun immoo dhimmi Oromiyaa gargar cicciru, dhimmi kutaalee Oromiyaa gargar babaasu, nuti dirreedhaa waan keenyaa innee falmanna. Oromiyaa jalattaa deebitu, Walloon Oromiyaa jalattaa deebitu, Jijjigaan Oromiyaa jalattaa deebitu, Asoosaan Hawaasaan Oromiyaa jalattaa deebitu innee falmuutti jirra. Finfinneen handhuura Oromiyaati, teessoo mootummaati. Finfinnee irratti hayyoota hedduutu dhumate, gootota hedduutu itti lubbuu dhabe. Oromiyaa kana tiksuuf, Oromoo kana baraaruuf gumaa gootota kanaan dura dhumaniyyuu baasuu hin dandeenye ammas irra deebiidhaan wanti aaraan bifa haaraatiin dhufaa jira jechuudha. Isa kana quba qabaadhaa. Kana Oromoon callisee ilaalamoo ka'ee gaafatamoo ni falmata kan jedhu gaaffii hunda keenyaati. Viidiyoo kana sheer godhaa.